argitanii hin somne kanaaf isin jedhu gizima waa soddaan sitti dhufe soddaan abbaan manaa abbaan haa jaartii dandeetii ishee ta'u ta'e gizima soddaan kan keessatti dhufe imaama quceera kaattee masgiida laattee salaam alaikum akkam bayyaa jirtan Abbo argaa jiru. gizee achi ol garee mana ol garee uummanni isaan akka isaan jiru sababa hinaafaa hin qabne jechuudha. Dhaanqee warra keessanii dhaqee maali rakkoon warra kiyyaa lamneef laa gisee achi dhattee galte fuula guurta. Duddi dhukkubuu danda'a. Ijji dhukkubuu dandeetti. Nama tokko guyyaa tokko kan akkana jibbisiisutu jira. Amma anumaa kana osoo akkanatti taa'u akkana qofa guyyaa tokko guyyaa TikTok kana fa'a dhufuun na jibbisiisu jira. Guyyaa bakka ciisuma kana na jibbisiisu jira. Guyyaa waa nyaachuma kana jibbisiisee akkamatti taa'aa oolu jira. Guyyaa hirriba kana na jibbisiisu jira. Maal goona re'aadha baatee? Maal masti goona? Achi dhattee nama rafuu didde. Qeewwan keessanii nama rafuu didde. Hiriyyittoon sante ebelu waliin olaanaa akkas ta'uu didde. Maaliyyoo tarraan si waamee dabarfattee achi galtee naan akkas taate. Wanni akkasii sun hin taatu. Halaala kan keetii jechuudha. Keessatti waliin akka beekte ta'uu qabdi. Alarra gadi baatee wanni surree faayattee isin gadi akka faranjii aadaa faranjii gadi laastikii ofii orda jiteetiin jedhaasi waan damdi wayituu hin jiru. Haadha mana dandeeti haadha nikaa kan keetiiti. Nikaa irraa qabda. Halaala keetii jechuudha. Qonnummaan isii barbaachuu isii barbaachise hin jiru jechuudha. Gaafa isin gadi uttaattee dhiira tokko jalaan sagalee isin jettumu afaan ishee keessa. Abbaa ebalu ayyaa ukkaamsi rabbi siyaa maal eessadhaan gosa koo eessadhaan waamee qal'aadha yaadara biyya waan qonna asmaraa gisee ga'eetu yaada gisee yeroo ga'eetu yaada waa'ee maal irra dhaabe gaa'is gosa kiyya waa'ee maal irra dhaabe nama jiruu nama kutu ibi jirtu suuli video kana deemtesti io da ne certi che eravamo stati ammaccati
jechuun kan koo kana jechuun kan koo meebii warroonni biyya alaa jirtan Ameerikaa, Awurooppaa, Kanaadaa biyyoota akkasii keessa jirtan ka guddisu faranjiidha ka jiraachisu faranjiidha gaafa uf beekee uf godhee of guddateetiin waa hundayyuu uf beeke inni nuu fuudhee jireenya godhatee waa godhatee qabeenya godhatee mana bitatee lafa bitatee bakka barbaadetti jechuudha qarshiiwwan dadhabdeen qabdu jira jiraata jechuudha ni jiraata akka fedhetti abbaa maatiiti jechuudha inni nummaaniyyuu inni nuu nama tokko qarqaara garuu rakkataan biyya keenya keessatti hiyyeessi biyya keenya keessa warroota biyya keessa jiranii fi keessattuu handhaamsi kun jechuudha warroota biyya arabaa irraa ilmoo qabdoota gara boruu gara biyyaa galuu yaaddu biyyoota garagaraa biyyoota arabaa irraa gara biyyaa galuu yaaddu wanni kun isiniifi jechuudha ani wanni namni dubbataa jiru kun isiniifi maali boru gaafa biyya galtee ati ilmoo takka qabaatte gaafa yookaan biyyatti yoo heerumtee abbaa manaa kan keessanii wal dhabdee achi baate ni rakkattaa jechuudha. Ka guddisu faranjiidha jechuun kan koo fakkeenyaaf ilma kan kee dhaltee gaafa ati abbaan manaa kan kee waliin si gateeyyuu faranjiin si gargaarti. Gaafa abbaan manaa kan kee waliin si gateeyyuu faranjiin si gargaarti ilmoo kan tiisan dhalaa dhalii dhiira dhalii faranjiin si gargaarti jechuudha. Gaafa tiisan daranitti saftee ilmoo kan ta'e laaluu dhabdee ilmoo kan ta'e miite haa karaa maleen guddiftuu haa karaan guddiftuu faranjiinuu sirraa fuutee guddiftii jechuudha. Argitee garuu warri biyya keessaa hoo kan biyya keessa jiran ilmoo kana gaafa dhaltee abbaan manaa gate gara biraa gara dhattuu qabdu abbaaf haadhattiin gatti intalli ilmoon intalaa ta intala dubaraa qabdu hamma feete haa turtu hamma feete haa bultu gaafa geette baatee heerumti. Isiisan qalbiin cabdii jechuudha. Isiisan qalbiin lafa hanqattii jechuudha. Ilma isii kun ilma dhiiraati akka gooti. Eessa dhaabdi? Mana itti ijaartee lafatti gootee waa itti gootee achi fageessitee maatii irra jiraachisuudhaaf humna hin qabdu. Eessa dhaabdilee bakki isin dhaabdu jiraateettee waliin gubattii jechuudha. Gaafa akkana dhagahu bira kan jettu gadi baatee lubbuu ofii irratti iyyuu waan gaddu fudhatti. Gadi baatee yookaan gattee heerumti iyyuu jechuudha. Ilmoon isii sun gammachuu hin qabu. Kanaaf gaafa abbaa kan ka'e abbaa manaa kan ka'e harka jirtu badaa isaallee obsitee meeshaa isaallee obsitee waliin jiraachuun furmaata ta'a. Haga ilmoon kan geessuun bakka sii geettuuf. Nama dhiironni tokko tokko waan isaan ajaa'iban keessaa haga ijoolleen guddattuuf jedhanii haga isin fincaane budaan keessaa baatu baambarri jalaa baatee ubbeettee badaa meeshaa lakki jedha waan dhiisii jedhan sana baraattuu jedhanii dubartii waliin kan quuxayanii jiraatan namoota hedduun argaa amma dhiira jechuudha. Dubartii waliin kan quuxayanii jiraatan argaa. Isiidhaaf rakkannee ilmoo ofiitiif rakkatee jechuudha bakka kanatti waan kanneen asii keessa waliin taree fi yaadne waan kanneen asii waliin irra darbee fi yaadne kan inni yaadee hin jedhe maali haadhaan kana qofa ilmoon tun bichaa akka isin rakkisin dantaa ofii qofa laallatee jechuudha. Akka ilmoon tun isa cinqinee dantaa ofii qofa laallatee jechuudha. Kun ta'uu hin qabu. Biltanii kun amma fedhe ta'uu hin qabu jechuudha. Akkuma dantaa ilma kan keetiitis laalte dantaa haadha manaa kan keetii ilaaluun sirra jiraataati. Ati inni dhiiraa jechuudha inni dhiiraa. Dantaa haadha manaa kan keetii ilaaluun sirra jiraata. Abadan ammas dhiirri takka dubartii takkatti saftee dubartii takka hojjana baaftee waan gammachuun jiraatu isiniif fakkaatti wallahi ni bar gammachuudhaan hin jiraatu. Hamma fedhe qabeenya fedhe haa qabaatu. Hamma fedhe qabeenya fedhe yoo qabaate gammachuudhaan hin jiraatu. Gammachuun qabu. Sarree haadha manaa ofii saniin adda bahe ilmoo ofii haa xiqqaattu adda bahe yooma singilii ta'aniiyyuu addaan bahaniiyyuu yooma singilii ta'anii addaan bahaniiyyuu gammachuu hin qabu jechuudha. Isiniif galu gammachuu hin qabu namni. Gaafa bakka tokko seentee gaafa nagaddee kisaarte gammachuu hin qabdu. Gaafa nagaddee kisaarte.
شوفا سيلالا إلى صدرك أما زين يرتو كانت أخاك يوم يقوم بس كنا يراك يقوم بس كنا إسينا نتبرتي لنا كبجا كمان هيجو كبجا ولين بولا كبجا ولين جراتا مكاي ساتي نقول تو مكاي مساتي قوانتي maaliif dura miidiyaa irratti wal faarsine jechuudha. Miidiyaa irratti wal fuune jechuudha. Miidiyaa irra waliin hin jaalanne jechuudha. Miidiyaa irra waliin hinne. Nuti kan ammaan kana jaalanne taanaan miidiyaa irratti gaafa fuunullee miidiyaa irratti gaafa nikaa hidhanullee miidiyaa irratti gaafa hinnullee miidiyaa irratti waggaa walumarra bicha to'ate inshaallah tuurulleen walirra fuqofa to'ate. Gaafa walirra bicha to'ate malee xumurre. Wanni nuti kan tokko hin jiru jechuudha. Gaafa walirra bicha isa kun hojjennee tumaan bicha to'ate malee waan biraa fidneerra. Gaafa nikaa jaalanus miidiyaa irra nikaa godhannus miidiyaa irra gaafa fuunullee miidiyaa irra gaafa nyaannullee miidiyaa irra gaafa dhunullee miidiyaa irra wanni hundi kenna miidiyaa irra jechuudha. Xumuramee jechuudha. Gaafa waliin nullee akkasuma awwaaj jaartitii hiikee jira nagayatti addaan baanee jira kun dharraa abbaa barbaadde heerumuu dandeessi. Maal obboleessa kiyya? Jaartitii fuudhee jira fuudhuu isaa fuudhuu kiyyaaf gammachuu guddatu natti dhagahame. Warri nu gammaddamee koomentii jala koongiraajuleeshin jedha laayif koppiliinki sheer godha taaptaaf godha. Tiktookiin kiyya adabbiin irraa qaba koppiliinki godha sheer godha. Jaartii ofii fidee. Obboleessa kiyya fuutee mi jaartii kan ta'e. Situ aangoo irraa qabaa miti. Situ aangoo irraa qaba isaa. Hin danda'anii horadha jennaan fuutee ol deebisi jaartii kan ta'e. Wajjiraan hanga gaafa harka kee jirtutti jaartii kan ta'e ol deebisi ol hin jiraadhu mana keessatti. Itti dalagii itti dambii itti dadhabi. Itti dalagii itti dambii itti dadhabi ol deebisi waliin jiraatu. Dubartii garuu gaafa heerumtanii gaafa itti dabalamtanii gaafa waliin jiraattanillee dubartii dhugama itti himaa amansiisa. Dhugama itti himaa. Dhugama itti miidhi hoo sii ta'a. Ookee na'a. Siin ta'u maasalaam. Hamma dandeettaniin dubartii dhugaa itti himaa. Dubartii waa takka qofa sirraa jibbiti. Gaafa dhugaa sirraa gaafa soba takka sirraa argite dubartiin si amanuu ni ulfaata. Qalbii kiyya akkas. Dhiira tokko gaafa soba takka irraa arge amanuu natti ulfaata. Soba takka irratti arginaan dhiira takka amanuu natti ulfaata. Deebi'ee amanuun isa natti ulfaata. Dubbii takka soba irraa arginaan deebi'ee amanuu natti ulfaata. Dubartii hin sobinaa. Dhugamatti mi waliin jiraatu beektiiti jiru. Birri 30 kiisii qabda birri 30 kiisii. Sun akkasii gama biraatitti ammoo jechuudha. Jaalala keessatti amanamaa ta'uudhaa fi dhugama dubbachuu murteessa. Dhugama dubbachuu. Dubartiin akka jaalachuun duratti maal jaalatti maal jibbiti maal narraa feeti maal narraa feetu jettee ofirrattis ilaaluun waan gaariidha. Jaalachuudhaan duratti. Saa dhugaa keessaadha faati. Faati dhugaa. Amma dhiironni kennu tokko tokko dhiifama narraa godhaati. Warroon ummaan biyya faranjii kabiyya silaa biyyoota arabaa awurooppaa afrikaa jiran kun silaa yeroo lakanii kabiyya faranjii jiran maqaa naanwaaniitii fi mana ola seenanii bulaa jiran maqaa naanwaanii suutaa ola seenanii mana bulaa jiran osoo naanwaanii hin jiraanneeti wal gubanii wal balleessan lafeen isaati lafeen isii lafa hin jirtu jechuudha. Kanaaf isiniin jedha warri haasayaanis jechaanis gochaanis isin fachiise dhiifama waa'ee dubartoota biyya arabaa irraa kaaseetiin kana haasa'ee haadhatti kana keessa haasa'ee jabaadhaa isiniin jedha. Sa'aatii dheeraallee asirra turee jira. Meebii amma danda'e jedheen gorsuma isinii taate jechaadhaaf malee anillee wallaattuu akkaniiti. Dogongortuu akka teessaniiti. Dogongora hedduun qaba. Wallaala hedduun qaba.